Hordoftoota Orotiyubar ammoo seenaa tokko qabannee gara keessanitti dhufneerraa seenaan nuti har'a isinitti himnu seenaa maamilli keenyi tokko karaa Orotiyubiidhaan akka furmaata namni isaaf barbaaduuf kan inni nutti ergatedha. Osoo isin ta'e maal gootu waan kana odoo wanti kun isinirra qunname isin immoo maal gootu kan jedhu komentii jalatti akka nuuf barreessitan barbaanna. Komentii keessan dhagaa itti yaaddanii erga seenaa kana dhaggeeffataniitiin booda namni kun maal gochuu qabaa kan jedhu xiinxaltanii seeraan akka nama kanaaf furmaata ta'uu danda'u akkasin nuuf himtaniin barbaada. Orotiyub irraatii seenaan nuti simbiraatiin geenyu kanarraa osoo isin ta'e maal gootu kan jedhu seenaa kan of keessatti qabatedha. Turtii gaarii. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiittan dhaladhee akkuma namaattan obboloota koo waliin jaalala gaariinan kunuunsamaa guddadhe. Haati koo ijoollee 4 qabdi. Ijoollee 4 keessaa ani kan dhumaati. Obboleettiin koo hangafaa Sireet jedhamti. Isheen itti aantu immoo Xilaayee jedhamti. Kan irratti dhaladhu immoo Abezzuu jedhamti. Ana immoo haati koo dhiira jalqabaa waan argatteef Dastaa jedhanii na moggaasani. Dastaa Xibabuu Warqiyyeedha maqaan guutuu kiyya. Obboleettiin keenya hangafaa unu waliin abbaadhaan garagara. Haati kiyya abbaa manaa ishee jalqabaa waliin wal lolanii walirraa adda bahaniiru. Akka Sireet natti himaa turtetti yoo ta'e haati koo abbaa ishee irratti cubbuu hedduu hojjetteetti. Sireetis haadha koon iddoo madaqxu wallaalteeti malee baay'ee jibbiti. Haati koo immoo faallaa sanaa baay'ee ishee jaallatti. Hunda keenyarrayyuu caalchiftee ishee kunuunsiti. Sireet garuu faallaa kanaa hojii faallaa haadha koo malee hin hojjettu. Garuu immoo unuuf lubbuu dhabdi. Baay'ee nu jaallatti. Sababa haati keenya Sireetiin hedduu kunuunsituuf abbaan kollee hedduu isheef eeggata. Baay'ee ishee kunuunsa. Baay'ees ishee jaallata. Utuma kanaan jiruu Sireetii fi haati koo lola kanaan dura wal lolanii hin beekne wal loluutti ka'an. Ganama galgala haati koo fi abbaan koo akkasumas Sireet gidduutti lolli uumamaa deeme. Namni afaan gaarii walitti dubbatu hin jiru. Manni keenya goolame. Garuu maaltu akka nagaa mana keenyaa jeeqeenyuyyuu hin barre. Utuma kanaan jiruu gaaf tokko Sireet nagaa nutti dhaammattee baatee deemte. Haati kiyyas akka isheen baduuf murteeffatteetti utuma beektuu akkuma nama hin beekneetti beekaa haala mijeessitiif boodarra gaafa isheen mana keenyaa baddu hunduu gaddaa oole. Gochaa haati keenya hojjette kanas dafee amman abbaa kootti muttariifadheen balbalarra taa'aa oole. Abbaan koos dursaatuma 11tti kan gara manaatti deebi'u gaafas hin dhiisise. Saatiin 12 ta'e ammayyuun dhufne. Utuma jennuu lafti dukkanaaf dunuunfatte. Homa abbaan koo dhufuu dide. Ijuma ani isa eegaa jiruuf turaayii jedheen aaree gara manaatti ol yoon deebi'u haati koos teessee eegaa jirti. Abbaan koo ammayyuu dhufuu dide. Utuman taa'uu hirribni na qabee achumaan rafeen bule. Homaa sagaleen abbaa koo dhabame. Utuma jennuu abbaan koo osoon dhufeen guyyoota lakkoofsise. Nutis abbaan keenya iyyaafannee dadhabne. Haati koo akka durii mana namaa dhaqxee buna dhuguu dhaabde. Nama hundarraa dhokachuu eegalte. Guyyaa tokko tun balbala taa'ee gadduu intalli ollaa keenyaa tokko abshir rabbi jira yaadinnaan jette dhufte. Ani jalaa dubbachuu dinnaan ani utuusi ta'e garuu yaaduu miti osoon argeeyyuu lamaan isaanii waraaneen ajjeesa naan jette. Maal jechuu keeti? Maal balleessan? Maaliif akkas jette jedhee yeroon gaafadhu innaa abbaa koo ta'eeti obboleettii koo fuudhaa naan jette. Lafan jiruu wallaale. Lafti natti naanna'e. Imimmaan iddoon jirree ija koo lamaan keessa yaa'e. Fiigeen gara manaatti ol galeen iyyee boo'e. Haati koos na sossobdee akkan callisu naaf himte. Erga gaafa sanaatii ija namaa ilaaluun saalfadhe. Namni hunduu alatti yoon argu maali kun sanyiin ija nyaattee nuun jedhu. Arrabsoo kana dadhabanii obbolaan koo dubaraa lamaan mana dhiisanii badan. Haati koos dhukkubsattuu taate. Anis baduuf jedheen haadha koo akkan godhu dhabe. Haala kanaan waggaa 5 dabarsine. Utuu kanaan jirruu guyyaa tokko bilbila haadha kiyyaa irratti bilbilli bilbilame. Yoo jalaa kaastu Dastaan barbaadaa jedhee sagaleen dhiiraa tokko. Yoo ani kaasummoo sagalee durbaati. Sanumayyuu kan Sireetidha. Akkan ta'uu wallaale. Lafan seenuun dhabe. Fiigeen haadha koo biraa gad baheen eessa jirtaan jedheen sagalee ciccitaa tokkoon waan keessa jirtu naaf himte. Abbaan koo yeroo sanatti akka ishee sossobee baasee fi mana keessatti dirqisiisee ishee gudeeduun akka ishee ulfeesse ture kan natti himte. Nafti koo na qorre. Yeroon badus isatu kootti ulfan sirraa baasaa naan jedhee gara magaalaa Hawaasaatti na fudhatee deemee jette. Achi ga'ees mana natti cufee ala oolee gala. Boodarra akka mucaa sana hin baasnee fi akkan isaaf da'u na dirqisiise. Dirqiidhaan haadha manaa isaa na godhate. Anis ulfa waanan tureef waanan godhuun dhabe. Allama yaalii of ajjeechaa godheellee naaf milkaa'uu didee jettee natti himatte. Waanan godhu wallaaleen maaliif seenaa kan hunda natti himtaa jennaan amma garuu rakkadheera. Anis mucaan koos rakkanneerra. Erga ala buluu eegallee waggaa 1 ta'eera. Eenyuyyuu nama nu gargaaruu hin qabnu. Abbaan koo immoo mastangidoo hoteela keessaa osoo hojjetu namni wal dhabee burcuqqootoo walitti darbatu
cabaan burcuqqoo sammuusaa uree achumatti du'e. Kanaan booda lafa seenu dhabeen kunoo karaa irratti gale. Amma mucaan kun dhukkubsattee du'uuf jetti. Anis dhukkubsadhee du'a qofaan eeggachaa jira. Maaloo waan biraa isiniin kadhadhu dhufeema barandaa haadha koo jalatti tun dhiifama ishee gaafadhu. Anis mucaan koos akka duunuun barbaadaa naan jette. Baay'ee aareen arrabsee irratti cufe. Dhaqee waan ta'e hundayyuu haadha kootti hime. Haati koo immoo haa dhuftu wanti ta'e silaa takkaa ta'eera naan jette. Baay'ee aareen biraa bahee deeme. Galgala yoon galu ani danda'ee du'a mucaa kootti murteessu. Utuu isheen karaarraa du'aa jirtuu anaaf jireenyiin ta'u haa dhuftu naan jette. Tasallee kun akka hin yaadamne haadha kootti hime. Haati koo yoos immoo anis of ajjeeseen ishuma duukaa du'aa naan jette. Anis yoo isheen dhufte ofii kun of ajjeesaan jedheen. Ergasuu hundi keenya yoo ajjeesnu hamma tokko utuu ilaaluu duunuu naan jette. Haadha koo kanatti garaa jabaachuun natti ulfaate. Obboleetti akkanatti nama keessaa gannu cabsite immoo ijaan arguun jibbe. Amma osoo isheen mana dhufte mucaan sunuu anaaf maal kootii jedheen namaaf hima. Amma waa'ee keenya namni irraanfateera. Gaafa isheen dhufte immoo ammas oduu fi arrabsi namaa karaa darbaa nuuf hin kennu. Maal naaf wayya? Mee maaluma murteessa? Waanuma murtee jettan natti maame. Hordoftoota OoroTube egaan seenaan kun akkuma isin dhaggeeffattan kana fakkaataa subscribe gochuun dagatinaa seenaalee baay'ee nama gaddisiisanii fi kan irraatii barachuu dandeessan hedduu qabannee dhufuudhaaf qindeeffannee jirra. Egaan subscribe yoo gootanii subscribe erga gootanii boodammoo mallattoo bilbilaa irra keessa jirtu sana yoo tuqxanii mallattoo bilbilaa sana irraatii immoo all kan jedhu irratti yoo click gootanii yeroo hundumaa seenaa nuti isin biraatiin geenyu isin qaqqabuu danda'a jechuudha. Maarree isin OoroTube yeroo hundumaa hordofaa subscribe gochuun dagatinaa like comment fi share'inis isin raayin dhabamina isiniin jennaa. Mee mucaa kanaaf immoo furmaata maalii maltu yaada keessan comment irratti nuuf barreessaa.